jalqaba irratti baga gammaddan isin jechuun barbaada guys. Kiriptoon kun AES Network jedhamti. Jaanuwaarii 17 bara 2024 irraa eegalee jechuudha. OKX wallet keessatti ramadamteera. Kana jechuun guyyaa irraa eegalame namni kamiyyuu kiriptoo kana jijjiiree gara kiriptoo birootti yookaan ammoo gara USDT jijjiiree maallaqa isaa kallattumaan baafachuu ni danda'a guys. Kunoo akkuma agartan kiriptoon tun baay'ee filatamtuudha. AES listing on OKX exchange jaa kunoo akkuma agartan Jaanuwaarii 17 irraa eegalee jechuudha. AES kun OKX keessatti yookaan ammoo wallet kamiyyuu keessatti BNB Smart Chain wallet address isaan fayyadamtanii exchange godhachuu dandeessan wallet kamittuu badalfachuu dandeessanii akkamiin akka gootanii fi waan hunda waliin kan ilaallu ta'a. Kunoo fakkeenyaaf amma Reedmoor kana ni ilaalla. Kunoo akkuma agartan exciting news oduu bareedduu nuuf jira guys. Namni kamiyyuu kiriptoo kana wantoota afran armaan gadii kana dabarraan guutumaan guututti exchange godhee maallaqa isaa baafachuu ni danda'a. Tokkoffaarratti minimum balance yookaan ammoo user must maintain a minimum balance of 1000 AES available in their account kan jedhudha. Kana jechuun namni kamiyyuu kiriptoo kana 1000 ol qabaachuudha. Fakkeenyaaf minimum balance isa kana jijjiiree yookaan ammoo OKX ta'ee akkasumas wallet kamiyyuutti dabarsuun dura 1000 ol qabaachuu qaba. Inni lammaffaan ammoo KYC verification dha. KYC jechuun know your customer dha. Verify godhuudha jechuudha kan itti aanu. Inni sadaffaan ammoo BNB Smart Chain address qabaachuudha. Kun baay'ee laafaadha. Kana argachuudhaaf ammoo OKX wallet seentanii kallattumaan address san eessaa akka fudhatanii fi eessatti akka guutan kan waliin ilaallu ta'a. Inni afuraffaan ammoo active mining session ta'uu qabdanii viidiyoo irraa keessatti ammoo akkamiin akka eegaltu isiniin garsaa. Amma akkuma agartan AES kuma kana kuma kudhanii oliin qaba. Wanti nama gammachiisaa immoo hanga ammaatti namni kamiyyuu bilisaan mine godhuu danda'a. Viidiyoo irraa keessatti akkaataa kamiin akka jalqabdan akkamiin mine akka gootanii fi akkasumas kiriptoo kana akkamiin gara wallet OKX keessatti akkamiin akka dabarsan akkasumas akkamiin exchange godhuudhaan gara kiriptoolee birootti yookaan ammoo gara USDT jijjiirtanii maallaqa keessan akkamiin akka fudhatan kan waliin ilaallu ta'a. Yoom kana qofa guys namoota viidiyoo kana daawwachaa jirtan maraaf ammoo AES kana bilisaan kudhan akkamiin akka firii argatan viidiyoo kana keessatti isiniin agarsiisa. Hubachiisaa kiriptoon kun seera mataa isaa qaba. Isteepiiwwan viidiyoo kana keessatti ani isin agarsiisu tokko yoo dogoggortan kiriptoo kana dhabuu dandeessu. Viidiyoo kana obsaan hanga dhumaa akka daawwatan isin affeerira guys. Namni kamiyyuu yaada ta'e akkasumas gaafii kamiyyuu kan qabdan karaa koomentiitiin gaafii keessan naa kaa'uu hin dagatinaa. Hatattamaan kan inni isiniif deebisu viidiyoo irraa wajji turtii gaarii. Okay guys, kallattumaan gara barnoota keenyatti yeroo deebinu isteepii viidiyoo kana sirriitti hordofuu qabdanii. Jalqaba irratti liinkii takka description illee isiniif kaa'ateen jira. Liinkii san ni cuqaastanii yeroo liinkii cuqaastan kallattumaan isatti isin dabarsaa gara browserii barbaadatee isin dabarsaa. San keessaa isin kan barbaadanii filattan kiroomoo ta'uu akkasumas kan barbaadanii filattu. Kana booda erga liinkii cuqaastanii haala kanaan isiniif fidaa guys. Erga haala kanaan isiniif fidee gad deemuudhaan barreeffama kana isa dhumaarra ni dhayitu. Kunoo akkuma agartan isa dhumaarra dhodhetan aappii kana asii daawunlood ni godhattu jechuudha. Aappii isa daawunlood yoo kana daawunlood ni godhattu. An filadhee isin agarsiisa. Kallattumaan gara kanatti ni dabarsa. Ergan haala kanaan filadhee websaayitii kana keessatti ni dabarsa. Erga haala kanaan isiniif fidee guys barreeffama gubbaa kanatti argamu you have been invited to be a part of the AES network. Isa joo kana isiniif fiduusaa check godhadhaa jechuudha. Jalqaba irratti erga haala kanaan isiniif fidee amma maal gootanii wantoota lama jala kanatti isiniif fidaa Play Store fi akkasumas Android APK kan jiru haala kanaan jala kanatti isiniif fidaa. Isa Google Play Store jiru kana ni filadha guys. Haala kanaan ergan Play Store filadhee kallattumaan isin ni dabarsa. Play Store kiyya keessatti ni dabarsa jechuudha. Kallattumaan aappii kanatti ni dabarsa. Amma jalqaba irratti maal goonaa aappii kana kallattumaan bilbila keenya irratti ni buufna. Fakkeenyaaf isa install jiru kana ni filadha. Akkuma agartan kun kallattumaan aappii keenya buufnee jirra. Aappii keenya kallattumaan yeroo buufnu haala kanaan nuuf sana booda isa open jiru godhuudhaan kallattumaan aappicha ni seenna. Haala kanaan nuuf sana booda wantoota lama gubbaa kanarratti isiniif fidaa. Takkaffaarratti ammoo iimeelii fi akkasumas foon nambarii isiniif fidaa. Barri iimeelaa yookaan ammoo bilbila keessan irraa qabdan maal gootu Google isa jalaa kanarratti argamu ni filattu. An kallattumaan Google kanaan ni filadhee isin agarsiisa. Isin ammoo iimeelii keessan yookaan ammoo lakkoofsa bilbilaa keessan itti naquudhaan fayyadamuu ni dandeessu. Garuu karaa laafaan isa gadii kana jeetii yaada. Sana booda isa Google jookaan ni filanna. Erga haala kanaan iimeelii keessan isiniif fidee iimeelii ittiin banachuu barbaadan tokko ni filattu jechuudha. An fakkeenyaaf iimeelii kana keessaa tokko filadhee isin agarsiisa. Kunoo akkuma agartan iimeelii tokkicha kana ni filadha.
erga imeelii keessan filattanii haala kanaan isiniif fida guys. Sana booda amma akkuma agartan isa welcome to ICE san joo kana isiniif fida. Gama jalaa kanarratti gad deemtanii isa next step isa joo kana ni filattu. Ammallee next step isa joo kanallee ni filattu. Yoo barbaadan ammoo isa kana guututti ni dubbistu hanga dhumaatti next step gootanii. Kana booda haala kanaan isiniif fida. Sana booda enter your nickname isa joo kana gama jalaatti argamtan kana imeelii maqaa imeelii keessan irra jiru isiniif guuta. Yookaan ammoo gabaabsitanii maqaa gabaabaa ni godhatanii fakkeenyaaf Abdurrahman 2001 ni godha fakkeenyaaf. Maqaan kun maqaa keessan individually yookaan ammoo unique ta'uu qaba. Fakkeenyaaf yoo isin maqaa kana gootan asitti isinitti diimeessuu mala. Yoo isinitti diimessee maqaa san namni biraa banatee ni jiraachuudha. Sana booda maqaa san biratti lakkoofsa idaatanii add ni gootu jechuudha. Haala kanaan erga isiniif ta'e sana booda amma isa next step joo kana ni filattu. Erga next step yoo kana akkuma agartan jalqaba irratti welcome reward bonusii ICE 10 isinii kenna jechuudha guys. Akkuma jala kanatti argamtan your current balance is 10 ICE isiniin jira. Sana booda jala kanatti kan argamu isa complete joo ni filattu. Wow guys, kun akkuma agartan haala kanaan ICE crypto keenya guutumaan guututti eegallee jirra jechuudha. Haala kanaan yoo isiniif ta'e coinii isiniif fudhattan step isaa sirriitti hordoftanii jirtu haala kanaan banattanii jirtu jechuudha. Baga gammaddanii amma step itti aanu dabarra. Sana booda isa next step joo kana skip ni gootu guutumatti jechuudha. Ammallee skip ni gootu skip all gootanii yookaan erga haala kanaan isiniif ta'e amma maal gootanii guys. Akkuma agartan gubbaa kanarratti coinii 10 qabna yookaan ammoo ICE crypto 10 qabna. Sana booda amma maal gootanii jala kanarratti akkuma agartan isa kana gaqqabdanii teessaniin jechuudha. Amma mine godhuudhaaf bifa free ta'een mine isiniif godha. Isa jalaa magariisa kana gaqqabdanii teessaniin yeroo qaqqabne kun akkuma agartan mallattoo kana nuuf fida. Sana booda cryptoon teenya mine tahaa jirti jechuudha. Haala kanaan akkuma agartan kun gubbaa kanarratti percentiin saantima ni zaabesnii fi sana booda cryptoon teessan isiniif dabalte jechuudha. Gad deemtanii amma maal gootanii nama affeeruudhaan akkasumas coinii tana dachaadhaa hedduudhaan argachuu ni dandeessanii. Amma wanti guddaan ammoo isa BNB chain address isa joo kanaa fi akkasumas face recognition yookaan ammoo face keessan foto isinii kaasee foto keessan nam tokko ICE kana takka bichaa qabaachuu qaba jechuudha. Akkasumas ammoo adreesa keessan verify godhatanii fakkeenyaaf maaliin paaspoortii yoo qabaattan yookaan ammoo ID international jechuudha kan Finfinnee yoo qabaattan ID saniin verify godhatanii sana booda ICE teessan kallattumaan gara BNB smart chain adreesii yookaan ammoo adreesii kanatti galchisanii guutumaan guututti baafachuu ni dandeessu jechuudha. Guys akkamitti akka baafattanii fi akkasumas akkamitti wanta kana akkamitti akka exchange yookaan ammoo cryptoolee birootti akkamitti akka jijjiirtan ammoo viidiyoo itti aanu keessatti isin agarsiisa. Wanta kana hin tuffatinaa sirriitti mine godhuu hin dagatinaadha. Yeroo inni dhaabbate ammoo iddoo kana dhuftanii qaqqabdanii mine godhuu hin dagatinaa. Sa'aatii 24 booda yookaan ammoo sa'a 10 akkas boodatti deebitanii haala kanaan mine gootu guys akka irraa gammadan abdiin qaba. Namoonni viidiyoon kun isin gammachiisan immoo like godhuun akkasumas chaanala kanaaf haaraa ta'an subscribe godhuun dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Viidiyoon kun ammoo akkaataa cryptoo haaraa yookaan ammoo Pi network akkamiin mine akka gootan isin barsiisa.